keessatti tanamaa keessatti gaanaa tanamaa keessatti jira rabbii tanamaa keessatti walhamdulillah rabbii jidaan saasii tanamaa keessatti deebise kamataa kanallee akkanaa godhuun barbaade. تمام إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوني تاجو أوروتو بكجرتنتي سلامني خيجا خنجال الله خنون الرابركة اسم برهاجة وسنين جاتشا الرانتنا الحمد لله نمني نمبرتي أرقامو نمني لا كاميرا خيس التسبيين وجتها وجرو تسين الحمد لله إنا فجيته إسنيس دوائن إسن قوتن ونو قيبالا موسي أكنتي أركادان إسنين جا الحمد لله أما بكتك أما اللي تنين تكا إسن رخاو ديمو ولمانو ربينو هاگر قارو فجيته جرتي تسين وادكشو واني سلطو فيان دوات جانيتي أكا بكتك في دينا ما فندفتو متا خنا واتكونا لكوبا اتتي الرانتنا ديوتنا بجالا موكنا متا خنا نلكوبا اتجرتي أني سانكاي سين فجيتي كستي gammachuudhaan nama hojjiteessee haasoytee akkasii fi kaameeraa illee yooniin kaadde isi wajji haasoytuu takkatti viidiyoo irraa hin maru jeetiin maaliif yeroo cufa fayyadamatiitiin hoggaan asirratti ol diimaa oole namaas hedduu tokko rifachiisuudhaaf nin sodaadde asumaa'in kadhumata isan ta'e isinichirraa du'aayi naa gootan eeggachu jira alhamdulillah kunoo arraantana isiin naa fayyite mee dasiiteenya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaamtaan diyyata jaalalaa ta'uun irraa burkute isin bira hageessu warree miti muslimaa qabda warree miti kiristaanaa qabdanillee oromootiyyee alhamdulillah anis ni fayyeetin jiran obboleessi teessan wallaahi akkumaan komantii teessan taajuun agarsiisee waa hunda agarsiisuttu wallaahi du'aayin teessan hedduu tokko na bira dhaabbattee alhamdulillah rabbi wajjin ishee kasanillee rabbii urii barakaa rabbii hafannuuf beekumsa jaaltu rabbii hafannuuf hin jaa alhamdulillah rabbi wajjin maaliif isaanillee waliin irra lafee egaa waliin dhaabbatee wallaanillee ربي ها قالت ساني ربي الراغب الوالي من ما قالت قبل قالت ما هو ولا بتقول الدوغات ربي تعالى ربي الراغب ربي جا خير إن شاء الله تكلم وتربي ونجعل إن جرت ونجارت تطيب على حدود اسم اللي نبي أبتني دواي النبي رب الجلتان كاس كيس جروفي كم جبراج بالله قسم دواي لان ورد دواي نقل قالت اللي أنا بريزي تسمع اسمي في الحمد لله قالت قوة ما تأكل لكم ما تأكل بس يرون بدو في يرون قبلنا بس متى كنا كنا كتزوجين لكوبيد كوني متى كنا نسرع على بجادة دعائنا قلنا نسمين جولة زوجي إيه تكسيت إن شاء الله ربي أنت كنت متى على نفجيسة متى بيتي غوكو ما تكون من لكوبا إن شاء الله تكسيت خير ما في ربي أنت كنت ما أنت لا نفجيسة متى غوكو ما خنا كنا نلكوبا شيء كسر رينيتي ما خمتان عن متان كنا كمل نركب تاجون البيت متان كنا دو تكالا سكاكو جيبس جزينا كيف أنا كيف تيسي كتير كتير أنت هذا شيء جاتا أنا وأنت تكتروا لفراركم ضروري شيء ما أنت نزل عشان نقدر تدن كسورة كسان كاس داس قلنا إنك تنقل ضروري بركة دعاء متى برشون كبا خلاص تمام إن شاء الله ما أنت لا إيه ربي تكتي خنقنا أسني دفع زلاني أسني دفع ati amma yeroo sana keessatti deemnee jechuun asin geessuuti isumaan asuma mushaara godheefi akka inni makiinaa qabatee dhufu godhee akkasittiin tatanaan narra dhiiseeti tatanaan narra dhiisi sheekaa asuma taayetiin irra bilbilee akka inni achirraa mushaara qabatee as dhufu hoggaa inni dhufe asitti anaa waa cufarraa kafala dawaa keetiis sii godhee haa deemu. Raqama nasruu wanyaan qabdaanii yaadee raqama nasruu ni qaba bilbilli isaanii hedduu tokko anilleen galgala kana mokkoreetiin cufaadha jeena didee manni isaanii san xiqqoo akka waan bitiroomatiin si'a neetworkiin hedduu namaaf hin bu'u sanumaaf amma dura gaafa meeqa Itoophiyaa gizee ummaan naa dawwaltu telefoonni hedduu citin dalaguu shabaka faadhaa dalaga malee telefoonni adiidhaan gama adiidhaan siidaan golon kuni saanaan siidaan golon kuni dhugaa hedduun dalaguu hayoo akka dalagaa fa'aa dalagaa isaa halkan galaa akka fa'aa akka dalagaa isaa jiraate achumaaf hin jee malee amma zaata nagalee fa'aa bakka dalagaa silaa yeroodhaan amma dura za'aa lamaa fi kanatti illee silaate wallee wayyaadha ni harkanna isa amma laakiin ammoo yeroo sanatti galee jira mana jira bilbilli isaa hin bu'u
Ayyee rakkoo qabu. Akkasiiti. Amma matuma qofaa si dhukkuba malee bakka biraa si dhukkubdi. Bas matuma kanaafi ani waan beeku duutii kunis bikka fakkaatutu duutii kan laal karaa cinaacha karaa kanaa kana gata. Kanaan na dhaata kana dhukkuba bas duutii kun na dhukkuba bas harka tokkicha kanaatu ammas hedduu asitti laal. Keessa na dhukkuba malee bas guddinsa mataa guyyaa kana waa jaartiin ta'e alaa qabdee siitu ol fuudhee na naqee qateellaa kana nyaannaa kun gabbeetti agarsiisa alatti gabbaanu qe'ee keessatti saala gabbaanee beeka alma jaayisa nu godhee kun gabbaanee agarsiisa gabbaan bas hoggaan gadii ol ka'ee itti dhagee gadiin ta'a jiru goonee takka jitana dura na jirti mataan siin dhukkubaa jiru dhugaa bas akkasii na keekka nama na qoqqachiisu gartee miti akkasii na guuree qooqqifadhee na dhukkubee bas mataan akka dachiif dura lafa harkuu jeetiin akkasitti harka qabdee biddee sireera na ciibsitu ol labaaftee isiin na ciibsitee filma tokko hundaa bittee seeta mataa hunda seeta dibatan qabata dibatan kana hunda narra neetee bas mataa waa wayyaa kama na dhukkuu jira sheeka san bira deebee daawwadhu malee sheekni san daafii dibbitti kanaa kan taane shibaamee tasaa kan eega dawaa nama godhee alhamdulillahi eegakkatti tanamaa keessatti gaanaa tanamaa keessatti jira rabbii tanamaa keessattuu alhamdulillah rabbii jidawaan saatii eega tanamaa keessatti deebise kamataa kanallee akkanaa godhuun barbaade. Tamam taate isaanaatu yoo innillee ammaan tanaaf kan waan biraarra jiru taate dhage yoo inni ammaan tanallee yoo ka waan biraarra jiru taate yookaas namaaf dawaa godhu jiraate yoo inni tureewu anaan miilaan ka'eetti dhaqeetiin dawaa ka'e si irraa fiditasanii rabbummaan na haa laaffisu yeroo gabaabduu keessatti anaa amma dhaqeetiifite. Yoo si dhufe naffi diimu maaliif quraanaas Ni dhufa. bireeda beektaa mataa Ni dhufe, quraanaas xiqqaadha. ammaa miti duris xiqqoon hin qabataa dhukkubbii kana miidhaa mataa miidhaa kana baasif bas yeroon aaree fi yeroo wannaa kana dur xiqqeenyuma jirra bas dhukkubbii kanaa kana odoon ta'in gaa xiqqoon dhukkubatanii gaa Yeroo aarte sanuu. zeeta yoo dhadhaa harka irra kaayes yoon zeeta bira naqes kan inni addunyaa nama isaa bas xiqqoo dhukkuba malee akka amma baramma ija kanaan nama harku fakkaata dhaggeeffamuu guyyaa nama firaan ijji banaa dhagwaa dandachii qabaddee honna jiru harkaa dachii qabaddee akkanatti lafarra deemu ijji si banaa dasii maal taate na jedhan ija kanaan ammoo harkutti hin jiru waan takka dukkanuma cilmaa lakkan gurraacha na fakkaatti bas waan takka aduu guyyaa ifaan jiru ifa aduu guyyaa ammaas akkasiin ifaa isaa laafee kan hunda kan isaa ibsinee jirru ijuma sanaan waan takka akka lafa harkoo haalaas. Alaas tana dawaa naasii godhaa gore. Dawaa kaanes waan isii bitanuun hin beeka. Waa xiqqoo gizeenii fi qaamni nama irrates beeytee dachiin akkasiin namaan ni martii ni beeytaa akkasitti. Waggaa dhiigni namaa qannasame. Dachiinis akkasiin namaan ni marti. Saniifuu sheeka fideetiin akkasi sheekni quraana si qaree ichi booda dawaa guututti waggaanni sii godhe hanqasa nyaannaan rabbiin sirraa fuudha. Gammachuu takkaan qaba ammallee an maaliif jii kani amma dura odeette mataa namni yoo takka waasitti godhe kannaa waasitti godhe na dhage matuma ati duraan qabdu saniitu matuma duraanuu biyyattuun hin qabaa jettu sana. Bas akkanaan ta'an akkammaa isinatti garsiiftee natti himtan kana oduu aara kanaa guddaadha ni aarteemi kanaaf akkasitti wallaaltee akkas taateen malee bara waan biraan taane. Malee waa akkana mataan dhukkubbii baanii waa akkasi dhukkubbii akkasiin qabu bas xiqqaa shira dhukkuba duraanii malee waan dhukkubbii akkamii isin wanneettanii ani wallaalee ani asitti barka as nabi dandana waa takka barki nagarra iyyee خير إن شاء الله. ربي تسير الدين والحمد لله يا ربي كجانا فجس تناسني فيا أتمو ليس الجلال قبضو فيا الحمد لله يا ربي قال النسي هاجا وجتيتما ربي غيبدو قبضو ملا واني تكا والله الحمد لله تيتما قالت ربي قلتو قبض ربي انتو كتش فياتي ملا ولسي هادابو واتكا هنتاتو هياديني مالي نمني تكو يوني في هدو يادبا يسي mataan beeytee nama tuqama hedduu neesi yaadi. Khayri isiin inshallah jireenya addunyaa kana yaadu dhiisee kanaaf. Akkasiiti hordoftoota keenya kun alhamdulillahi rabbiin tokkichi mataa kana irraa haa fuudhu jabaadhaa bakka jirtan irraa du'aa nuuf godhaa. Viidiyoo teenyaas ta gammachuu ta duraan gaddaallee yoo dhageessanii
arraan tana viidiyoo gammachuuti laayikii sheer godhaa wal biraan giyaadhaa akka namni cuftii gammadee alhamdulillaahi yaa rabbi galanni keetii ji'ee rabbiif galata galchutti tanaan isin bira kaadhaa takkasiiti inshaallah dasiin ammoo haala hoyyaatii garree kun ammaan tana fayyitee akkana nu wajji haasa'u jirti ammaan tana hanquma mataan dhukkubsan maleedha rabbiin tokkichi haa fayyisuu fayyaasii walitti haa dhaabuu fi mataa kanallee irraa haa fuudhuu jettanii du'aa'inuuf godhuu qabdanii hanqa viidiyoo biraatiin walitti deebinuu nagiyaannuuf turaan isiniin jaa warri biyya keessaatis kan biyya alaatis waan isin yaaddan yaadaa muraada keessa rabbii isiniif haa guutu kan biyya namaa keessa jirtanis yeroo gabaabduu keessatti warra sooratee waan barbaade biyyeessan milkaa'e haadha abbaa isaa bira deebi'ee rabbii isin haa taasisu du'aa'iin isin nuu gootanis nuu qeebalamaa jirti tanuti asii isinii kadhannullee rabbiin tokkichi qeebalee isin biraan nuuf haa ge'uun isiniin jaa nagiyaan nuuf turaa hanqa viidiyoo gammachuu tatana caaltu akka isin mataa kanallee ni mannetti hoggaaniin du'aa godheef saniin hanqa walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu